Akkam jirtu hundi keessanuu nagaa keessanii har'as deebii dhufeen jira. Har'a immoo bara 2018 barattoonni Jimmaa Yuunivarsiitii join gochuu barbaadan information waa'ee Jimmaa Yuunivarsiitii share isiniif godha. Kanaaf haga xumuraatti na wajjin tura. Egaa akkuma beekamu Jimmaa Yuunivarsiitiilee biyya kana keessatti buleeyyii ta'an keessaa tokko yoo ta'u, bakki argama yuunivarsiitii kanaa Finfinnee irraa kiiloomeetira 352 fagaattee kan argamtu. Akkasumas biyya bunaa jedhamuun kan beekamtu godina Jimmaa magaalaa Jimmaa keessatti kan argamu yoo ta'u, yuunivarsiitiin kun bara 1952 maqaa Jimmaa College of Agriculture jedhamuun kan hundaa'e yoo ta'u, akkasumas bara 1983 Jimmaa Institute of Health Science dabalachuudhaan bara 1999 immoo kolleejjii irraa gara yuunivarsiitiitti kan guddatedha. Yuunivarsiitiin kun akka waliigalaatti kaampaasota 5 kan qabu yoo ta'u, 4 magaalaa Jimmaa, tokko immoo magaalaa Jimmaa irraa kiiloomeetira 40 haga 45 kan fagaattee argamtu magaalaa Aggaaroo keessatti argama. Kaampaasonni Jimmaa Yuunivarsiitii qaban maal fakkaatu kan jedhu tokko tokkoon haa ilaallu. Kaampaasiin ni jalqaba irratti arginu meen kaampaasii yookaan mooraa isa guddaadha. Mooraan guddaan kun seenterii magaalaa irraa naannoo kiiloomeetira 3 fagaatee argama yookaan immoo magaalaa Jimmaa keessatti kan argamu, akkasumas immoo naannoo mooraa maasaraa Abbaa Jifaarittidha. Kaampaasiin kun kan inni argamu. Meen kaampaasiin kolleejjota 5 kan of keessatti qabatee jiru yoo ta'u, isaanis Institute of Health Science, Law and Governance, Natural Science College, College of Social Science and Humanities, Finnish Alafaan immoo College of Education and Behavioral Science gabaabatti barattoonni Social Science baratanii fi barattoonni fayyaa baratan kaampaasii kana keessattidha kan jarri baratan. Akkuma beekamu yeroo baay'ee Jimmaa Yuunivarsiitii kan inni ittiin beekamu fayyaa barsiisuudhaani. Barattoonni fayyaa barachuu barbaadan asumaan Jimmaa Yuunivarsiitii join akka gootan, akkasumas immoo hospitaalli guddaan kibba lixa Itoophiyaatti guddaa ta'e mooraa kana keessattidha kan inni argamu. Akkasumas immoo barattoonni haaraa freshmanii social science ta'an mooraa kanattidha kan ramadamanii jechuudha. Kaampaasiin inni lammaffaa immoo Beekoo jedhamuudhaan beekama. Kaampaasiin kun meen kaampaasii cinaatti kan argamu yoo ta'u, meen kaampaasii fi Beekoo kaampaasii kana kan addaan baasu dildila guddaa tokko jira. Dildila sanarra qaxxaamuruudhaan barattoonni kan wal quunnaman yoo ta'u, kaampaasii kana keessatti barnoota biizinesii fi ikoonomiksiin wal qabatan kanneen akka maanaajimenti, akkaawuntii, ikoonomiksii fi kan kana fakkaatan kaampaasii kana keessattidha kan baratamu. Beekoo kaampaasiin meen kaampaasii cinattidha kan argamu. Akkasumas immoo barattoonni Beekoo baratan kaaffee kan fayyadaman meen kaampaasiidha waan ta'eef dildila amma isin jedhe kana qaxxaamuruudhaan gara meen kaampaasii, akkasumas barattoonni meen kaampaasii jiran immoo gara Beekoottidha jarri kan qaxxaamuranii jechuudha. Kaampaasiin sadaffaarratti arginu GIT kaampaas yookaan immoo Kittoo Furdisaa kaampaas jedhamuun kan beekamu. Kaampaasiin kun kaampaasii barattoonni injiinaringii fi akkasumas kompiitar saayinsii itti baratan yoo ta'u, meen kaampaasii irraa naannoo kiiloomeetira 6.5 taaskiidhaan immoo naannoo daqiiqaa 18 kan fagaatee argamudha. Akkasumas immoo barattoonni haaraa naachuraal saayinsii yookaan fireeshmaanii ta'an waggaa jalqabaa kaampaasii kanattidha kan jarri ramadamanu. Kaampaasiin kun kaampaasii warra kaan irraa adda kan godhu gamoowwan babbareedaa atiraakti nama godhan, akkasumas suuparmaarkeetiiwwan garaagaraa kan of keessatti qabatee jirudha. Kaampaasii kana keessatti barachuuf akkasumas immoo keessa jiraachuuf kaampaasii baay'ee hawwataa ta'edha. Kanaaf barattoonni injiinaringii fi kompiitar saayinsii barachuu barbaadan kaampaasii kana keessattidha kan baratanii jechuudha. Gara kaampaasii isaa afuraffaatti darbinu. Kaampaasiin afuraffaarratti arginu kaampaasii Agrii kaampaas
kan jedhamu yoo ta'u, kaampaasiin kun kaampaasii barattoonni agriikaalcharii fi veterinarii meedisinii baratan kan itti baratan yoo ta'u, kaampaasiin kun GIC kaampaasii faana yookaan immoo Kitoo Furdisaa kaampaasii san jenne faana baay'ee walitti dhiyeenya kan qaban yoo ta'u, kaampaasii kana keessatti barnoonni akka faarmingii, animal saayinsii, food saayinsii kanneen kana fakkaatan waa'ee beelladaa akkasumas waa'ee agriikaalcharii wal qabatan kaampaasii kana keessattidha kan baratan. Akkasumas immoo barattoonni walakkaa naachuraal saayinsii ta'an fireeshmaanii irratti gara kanattidha kan ramadamanii jechuudha. Haala nyaataa, haala qilleensaa fi haala nageenyaa naannoo Jimmaa jiru irratti information gaafa isinii kennu, egaa haala nyaatarraa gaafa jalqabu akkuma beekamu yuunivarsiitiilee Itoophiyaa keessatti naannoo nyaataatiin wal qabatee barattoonni baay'ee nyaanni gibbii keessa akka mijannee fi information qabdu jedhee yaada. Ta'es garuu yuunivarsiitiilee biraatiin wal bira qabamee gaafa ilaalamu Jimmaan yuunivarsiitii nyaanni dhiyeessuu gaariidha jedhama. Akkasumas immoo iskeejulii ministeerri barnootaa bara darbee baasiinidha kan dhiyeessu. Kana kan fakkaatu yoo ta'u, haala nyaatatti wal qabatee haalli qilleensaa Jimmaa maal fakkaata kan jedhuu fi Jimmaan South-East Party of Itoophiyaa keessatti waan argamtuu fi haalli qilleensa ishee xiqqoo ishee ho'a barbaada. Barattoonni gara Jimmaa dhuftan xiqqoo ishee naannoo uffata qalal jedhe, uffata fufurdaa sun ta'an uffata qalal jedhe kaa'attanii dhufuu akka qabdan asumaan isinitti himuun barbaada. Naannoo gargaraarra immoo xiqqoo ishee qabbanaa barbaada waan ta'eef uffata haguuggii qabu uffata fufurdaas uffattanii dhufuu ni dandeessu. Akkasumas haalli nageenyaa baay'ee amansiisaadha. Amma ammaatti wanti uumameen jiru haala nageenyaa baay'ee bareedaadha. Haala nageenyaa bareedaa keessattidha kan argamtu. Haala nageenyaaf yaaddoo tokko hin qabaatina isiniin jedha. Jalqabaa kaastanii haga ammaatti waan na wajjin turtaniif baay'ee galatooma. YouTube chaanaalii kana subscribe gochuudhaan na jajjabeessaa. Akkasumas immoo viidiyoo itti aanutti informationii yuunivarsiitii barbaaddanii koomentii jala na qaqqabsiisaa. Akkasumas immoo waa'ee Jimmaa yuunivarsiitii gaaffii na gaafachuu barbaaddan akkasuma koomentii jalatti na gaafachuu dandeessu. Haga xumuraatti waan na wajjin turtaniif baay'ee galatoomaa. Please YouTube chaanaalii kana subscribe godhaa. Waan na dhaggeeffataniif galatoomaa.